adda bilisummaa Oromoo keessa gaafa turte qeerroo waan jedhu kana ijaaruun ala sana waan jalqabame natti fakkaata. Alumatti achi keessas jirtu yaadni kun achi keessaadha kan ka'ee dhufe natti fakkaata. Mee waa'ee qeerroo kanarratti kaleessaa jalqabame maaltu godhame las hin jirtan yaada maaliitu jiraa ture har'a immoo akkamitti ilaaltasuma qeerroo jedhamu kana waan ittuu hin faca'in biqileedha waan qabsoo kaleessaatti hojiin addaan citee kophaadhuma isaatti ol ba'eedha wanti kun qeerroo har'aa uumaa fi qabsoon kaleessa ture wareegamni kaleessa ture gareen inni taphate maa inni gaarii iddoo galatoomii gaafiin kun gaafii bu'uura maaliif falmii adda addaa argaa bakka adda addaatitti social media irrattis ta'e barreeffama irrattis ta'e qeerroon eenyuti abbaan qeerroo eenyu ka jedhu falmii seenaa arga jechuudha. Kana waan beeknu keessaa waan kana battalatti godhuun bakkatti godhuun dhugaa isaa akka jirutti lafa kaa'uun barbaachisaadha. Yaadni qeerroo kun hundeen isaa aadaa Oromoo keessaa madda. Hundeen ilaalcha kana aadaadha, aadaa Oromoo keessaa madda. Maaliif sirna gadaa keessatti ilmaan Oromoo waggaadhaan dirqama tokkorraa dirqama tokkotti ce'an jechuudha. Waggaa dhalatanii waggaa 8 yeroo waan mataa afaan baratan, naannoo baratan, naamusa adda addaa baratanidha. Waggaa 8 yeroo 16 farda gulufuu, eeboo, cuuphee, muka koruu, bishaan daakuu, dhadhoola adda addaa itti baratanidha. Yeroo gootummaa isaanii agarsiisanidha. Walaloo adda addaa sirba aadaatti baranidha. 16 ga 20 ammoo 24 ammoo yeroo qeerrooti. Yeroo gartee uummata Oromoo irraa roorroo ittisan ammoo yoo barbaachisaa ta'e ammoo yeroo humni kun duulee yeroo lafa Oromootti babal'isu ture jechuudha. Gadaa dura buttaa waan jedhatu jira. Kun humna buttaa ture. Dhaqee olloota naannoo isaa saboota biraa duuluudhaan lafa qolsuma lafa dheedaa Oromoo babal'isaa ture jechuudha. It's a fighting force. Defense force uummataati. Akkasumatti 24 haga 32 deema 32 ammoo yeroo bulchiinsa adda addaa yeroo gartee waa'ee seeraa waan adda addaatti fuutu. So hundeen qeerroo kun hundeen isaa akkamitti wanti kun modernize akkamitti ka ammayyaa ta'e ka jedhutti ammoo ce'uu barbaachisa jechuudha. Amma yeroo ABOn cultural show shaggaritti godhe 70moota keessa gaaddisaa Ibrahim sirba keessa ka beekame. Obbo Bilisummaa Oromoo keessatti bara dheeraa sirbi kun dhimma itti bahame hamma ammaallee dhimma itti bahama. Qeerroo mataa tuutaa hin jarjartu suutaa jedhu sun gaaddisaan ammallee lubbuun jira. Shaggaritti baafa namni hawwisoon kutaa 11 darraa dhuftee namni walitti garagalee san achirratti sirbamee jechuudha. So hundeen isaa aadaadha. Ammoo akkamitti wanti kun amma ka ammayyaa ka baranaa ta'e yoonaan jettu koomu adda bilisummaa Oromoo keessatti 2004 walitti ijaarsa biyyaa kana gamagamne jechuudha. Yeroo san fookasiin keenya hedduu uummata ijaaruu warra daldala keessa jiru warra waraana keessa jiru warra yuunivarsiitii keessa jiru ijaaruutu ture jechuudha. Otoo kanatti jiru qabsoon kun barattoota dargaggoota yuunivarsiitii qofa otoo hin taane haayiskuulitti illee dhangala'ee jechuudha. Wanti kun humna caasaa ijaarsa keenya ol ta'e jechuudha. Kasabaa ta'e jechuudha. Taanaan 2005tti konseptii qeerroo jedhu kana adda bilisummaa Oromoo keessatti jecha ture hammayyaa godhuudhaan ideoloojii yookaan ammoo kaayoo adda bilisummaa Oromoo seenaa diddaa gabrummaa fincila adda bilisummaa Oromoo dammaqiinsaa fi seenaa inni uummata Oromootitti himu wal fuudhachiifnee akka caasaatiin gubbaa haga jalaa otoo hin taane caasaa dalgaa ka umriidhaan maaliif dammaqsu amma Oromoo dammaqsuudhaaf yeroo naaffitu dhalatu yeroo isaa fixee waggaa san ga'u qeerrootti dhalata jechuudha. Seenaa Oromoo, aadaa Oromoo, afaan Oromoo, waa'ee Oromoo, irreecha
haadha manaa Oromoo fuudhu, isinis abbaa manaa Oromoo fuudhu, baay'ee jechi qeerroo jedhu kun gender neutral lachuufuu ni ta'a. Seename jechuudha. Kanaaf kuni in modern term bifa ammayyaatiin keessatti hundeen isaa ka aadaa ta'e ka galiin isaa ammoo qabsoo bilisummaa Oromootiif qooda fudhatu roorroo halagaa mormatu ta'ee ijaarame jechuudha. Kuni biqiltuu qabsooti. Qabsoo keessaa biqilee actually waan adda bilisummaa Oromoo godhe keessa inni guddaan tokko konseptii kanatti 2005 dhimma bahuudha. Namoota hojii kanarratti ramadaman ni beeka. Tokko mana hidhaatitti yeroo umrii guutuutti faradamee mana hidhaatitti du'e. Tokko ammallee umrii guutuutti faradamee mana hidhaa jira. Gurbaan tokko Ugaandaa jira. Tokko ammas Norway jira. Namoota waan kana itti ramadamanii hojjetanuu beekaa jechuudha. Kanaaf caasaa yuunivarsiitii keessatti gubbaa haga jalaa ijaaraa turre kun umriidhaan ijaarraa. Ammas kan biraa ammoo Itoophiyaa keessatti dimogiraafii yookaan ammoo jijjiirraa umriititu jira jechuudha. Hedduun isaanii dargaggeeyyii. Hedduun isaanii dargaggeeyyii waan ta'aniif itti dhalatta jechuudha. Umriidhaan itti seenta jechuudha. Akka faashiniiti. Isarraa goruu hin dandeenye san keessa dabruu qabda jechuudha. Qeerroo keessa yoo dabrite qofa eejii itti aanu gireedii itti aanutti seentaa jechuudha. Amma almaan kanatti ilmaan Oromoo hundi isa keessa darbu jechuudha. Wanti mootummaa kanatti rakkoo ta'e kana guddaan kanaa. Walumaa galatti qeerroon kana ani wanti asirra dhaamu barbaadu yeroon kun yeroo qeerroon ka'ee eenyuti ijaareedhanii qeerroon qaama bilisummaa ittisa uummata Oromooti. Qeerroon ka'ee eenyuti ka uummata Oromooti. Akkasitti fudhannee qabsoo bilisummaa finiinsutu nurra jira malee eenyuti ka maaliiti jedhanii yeroo iyyuu hin qabnu waan kanarratti yeroo keenya fixuudhaan. Har'aa qeerroon lakkoofsi jaarmiyaa maybe amma leessee amma EPRDF gara miliyoona 5 qabnaa jedhan. Communist Partiin Soviet Union, Communist Partiin China hagamaga qaban beenu. Nuti lakkoofsi qeerroo eejii kana keessa jiru miliyoona 30, 40, 50 jechuudha. Kanaatu miseensa qabsoo kanaati. Kana jechuun maali? Hawaasuma jechuudha. Itti dhalatta jechuudha. Keessa dabarta jechuudha. Kanaaf humni kun amma humna ajaa'ibaa ta'e actually wanti hojjetame inni guddaan abaaboo ijaaruun waan guddaa ture. Uummata keenya waan inni barbaadu itti himuun haqa isaa inni sarraa fudhatame itti himuun daangaa isaa itti himuun uummata kana dammaqsuun uummata kanaaf wareegama waan guddaadha. Garuu 2004 koraan booda 2005 wanti hojjenne inni guddaan tokko keessa konseptii yaada qeerroo kana ammayyaa goonee bifa politikaatiin umrii kana keessa jiru tokkollee keessa hafuu hin dandeenye qaama qabsoo kana godhuuni injifannoo guddaadha jechuudha. Waan hojjetame guddaa keessaa inni waan tokko.